Paakejin misooma fi fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessu ba'ee erga hojiirra ooluu eegalee dargaggoonni hedduu bu'a qabeessa ta'uu eegalanii jiru. Yaa ta'u malee hojii kanaan dura fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuudhaaf diriiree lakkoofsi dargaggootaa fi fedhiin dabalaa dhufuu wal qabatee haalli ture kan yeroo ammaa waliin kan wal hin madaalle ta'uun hubatamee jira. Kana malees dargaggoota fayyaduu fi yaadamee kan diriiran sagantaaleen misooma fi fayyadamummaa dargaggootaa hanqinaalee mul'atan garaagaraa kanneen akka hojmaata badaa firaan hojjechuu rakkoo bulchiinsa gaarii fi ga'umsa hoggansaatiin wal qabatee dargaggoonni akka sagantaaleen diriiranii turan bifa barbaadamuun galma hin geenye. Itoophiyaan biyya dargaggootaa yoo taatu humni oomishaa kun bal'inaan hojii hojjetee jireenya ofiis fooyyessee dinagdee biyya isaa keessatti gahee irraa eeggamu akka hin baaneef gufuuwwan jiran furuun dargaggoonni ijaarsa biyyaa keessattis ta'ee dinagdee fi hawaasummaa irratti hirmaannaan isaanii akka guddatu xiyyeeffannaan hojjechuun dhimma yeroo namaaf hin kennine ta'ee jira. Sochiiwwan hawaasummaa biyyattiin raawwatamu kamuu keessatti jaalannis jibbuunis dargaggoota hirmaachisuun dirqama akka ta'ee fi xiyyeeffannoon mootummaa rakkoo hojii dhabdummaa dargaggootaa furuuf kan yeroo kamiyyuu caalaa dargaggoota hirmaachisuun dirqama akka ta'e Pireezidaanti Dr. Mulaatuu Tashoomaa mana maree federeeshinii fi bakka bu'oota uummataatiif haasawa baniinsaa kan bara 2009 irratti kallattii kana dabarsuun isaanii ni yaadatama. ለማንም ግልጽ እንደሚሆነው ባሳለፍነው ዓመት በተከሰቱት ግጭቶች ውስጥ ዋነኛ ተዋናይ የነበሩት የሀገራችን ወጣቶች ነበሩ። በከተማም በገጠርም በተከሰቱት አለመረጋጋቶች ሰፋ ያለ ወጣት ኃይል ቀጥተኛ ተሳታፊ ነበር። ይህ እውነታ ወጣቶቻችን የሚገኙበትን ሁኔታ በትክክል መገንዘብና ለችግራቸውና ለጥያቄዎቻቸው የሚመጥን መሰረታዊ መፍትሄ ማቅረብ የሚሻ ሆኖ ተገኝቷል። eenyumaafuu ifa akka ta'e rakkoo nageenyaa bara darbe mudate keessatti adda durummaan kan hirmaatan dargaggoota. Dhugaan kun haala dargaggoonni keessa jiran karaa sirrii ta'een hubatame rakkoof gaaffii isaaniif furmaata bu'uuraa fi madaalu kennuun dhimma ariifachiisaa ta'eera. Biyyi keenya Itoophiyaan immoo baay'ina uummataatiin Afriikaarraa lammaffaarra jirti. Uummata miiliyoona 100tti siqu keessaa ammoo walakkaa gad kan hin taane dargaggoota. Kanaafuu sochii jijjiirama hawaasummaa kamiifuu jaallannus jibbinus kan dargaggoo tarratti xiyyeeffate ta'uun dirqama. Wayituma kana rakkoo hojii dhabdummaa dargaggootaa hiikuudhaaf birriin biiliyoona 10 akka ramadamu Pireezidaanti Dr. Mulaatuun dubbatanii turan. Qarshiin wayita sana waadaa galames yeroo ammaa naannoleef qoodamee jira. Fandii mootummaa federaalaarraa Ministeerri dhimma dargaggoo fi ispoortii qooda naannoo Oromiyaa kan ta'u birrii biiliyoona 3.5 ramadee jira. Karoora addaatiin hojii dhabdummaa naannoo Oromiyaa keessa jiru hir'isuun mootummaan naannoo Oromiyaa immoo birrii biiliyoona 6 fi miiliyoona 600 ta'u ramadee jira. Kana keessaas birriin biiliyoona 2 fi miiliyoona 500 damee hojii manufaaktcharingii fi qonna irratti hirmaataniif oola. Bara kana karoora addaa kana hojii dhabeeyyii Oromiyaa keessa jiran miiliyoona 1,200 ol ta'aniif warra yuunivarsiitiidhaa ba'an leenjii fudhatan 53,700 fi 731 carraa hojii uumuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa karoorfate. Karoorri addaa mootummaan kaayyeeffate kun bakka miseensonni mana maree carraa hojii uumuu fi wabii midhaan nyaataa magaalota Oromiyaa fi akkasumas qooda fudhattoonni argamanitti magaalaa Adaamaatti ifa ta'e. Karooricha kan dhiyeessan Pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Umar Hussein akka karoora dhiyaatetti hojii dhabdoota kanneen keessaa harka 75 kan ta'an hojii dhaabbitu uumamaa fi hojiiwwan ijoon carraan hojii irratti uumamanis manufaaktcharingii qonna jallisii misooma beeladaa albuudaa fi enerjii ijaarsawwan adda addaa fi tajaajilawwan akka ta'an Obbo Umar karoora keessatti kaasan. Kana milkeessuufis deeggarsi garaagaraa iddoo oomishaa fi gurgurtaa dhiyeessin meeshaalee ni mijata. Dursi kan kennamuuf hundaa ol carraa hojii uumuudhaaf ta'a. Baay'inaan namoota kaapitaala gurguddaa qabanii fi investimentii gurguddaa keessa jiraniin qabamee taa'ee jira. Gamanaan immoo dargaggeessi carraa san dhabe kaapitaala ka'umsaa isaa ta'u kan hin qabne jira. Kanallee karaa eeguu danda'uun qorannaan isaa adda bahee jira. Hojiiwwan kanneen biroo kan intarpiraayizoota maanufaaktcharingii hojiiwwan adda addaa irra bobba'aniif immoo mootummaan naannoollee kilaasteroota adda addaa ijaaruuf qarshii guddaa ramadee tattaaffii gochaa ture jira jechaadha. Godinaalee fi akkasumas magaalotaan illee dhiyeessiin sheediiwwanii adda addaa akka dhiyaatu taasifamaa ture jira. Kun haala hojii isaanii mijeessuu keessatti deeggarsa taasifamu keessatti bakkee guddaa qaba. Haala kanaan deeggarsa dabalataa kan leenjiiwwan gaggabaabaa duratti kaasaa ture saniinis miseensota 600 fi 35 ta'an hojii teeknikaa irratti illee leenjiin addaa akka argatan godhamaa ture jira jechaadha.
warshaalee gurguddoo fi waajjiraalee gitoota banaa qaban irrattis carraan hojii ni uumama jedhame. Karoora dhiyaate kanarrattis hirmaattonni marichaa yaada ijaarsaa xiyyeeffannaan hojjetamuu qabaa fi gaafii qabanas kaasanii bal'inaan irratti mari'atamee jira. Qabeenya akka ta'u, dinagdees akka gargaaru, namni hojii keessa galee waa hojjetee ofiis of jiraachisee bu'aa wayii buusee bu'aa sanarraa immoo biyyattiin akka irraa fayyadamtu deemee immoo biyyattiin transformation gaggeessinaa jiru kana keessatti namni hundi namaa kun gahee mataa isaa akka taphatu gochuu qabna kan jedhu walitti himee waliin laalle baay'ee gaariidha. Akkitti dhiyaates I think sana yaada keessa galfatee kan dhiyaate kan jedhuun qabu. Qarshii namaa kennuun akka seenaa biizinesitti nama humaan beekneef akkasitti qarshii hodhotti hojjedhu jedhanii kennuun time bombing isa waa ifitti isa galaafatu abli qara lamaa jechuudha. Yoo ittiin hojjete kan silaa bu'aa buusu ta'ee yoo ittiin hojjenne immoo kan isaas balleessu. Fedhiin ala namni dhiibnee waan seektaraan karoorsine itti galchinu jiraachuu hin qabu. Hin hubachiifnaa yoo hubachiifte namnuu filannaa isaa sirreeffata malee. Biliyoona 6.6 hojiirra oolchuudhaaf nama miliyoona 1,200,000 ol hojii qabsiisuuf karoorfame. Yeroon kana nama madaalu dandeenya waan kana gochuu waan jedhu danda'amaa biroo baatii 6 kana keessatti nama hamma kana hojii qabsiisuun kan jedhamu. Namni immoo buddeena barbaadu jiin ijaas isaaf dheera. Kana wanni guddaan maali? Yeroo kana akka nu qabnetti ka jedhu laaluun gaari. Yoo qabne yeroon isaa gaha. Karoorri kun ji'a 6 keessatti hojiirra akka ooluu danda'uu fi kutannoon hojii kana hoogganuun akka danda'amu irratti pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kallattii hojii kaa'anii jiru. Dhimmi hojii dhabdummaa akka salphaatti kan ilaalamuu fi kan yeroo namaaf hin kennine waan ta'eef xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'a jechuun hirmaattotatti himan. Biliyoonni 6 hin gahamoo hin gahu ifadha. Haa ta'uuti garuu hojii biizinasii hojjenna taanaan akka jireenya namaa jijjiiruutti saantima tokko qabatee birrii tokko akkatti oomishuu danda'u namni hin beekne biliyoona 6 mitiiti biliyoonni 600 nu gahuu hin danda'u. Yoo dhimma kana laallu akka nama giant business heavy industries har'uma lafaa kaanee waan tokko irraa kaanee akkasitti ammuma har'a uumuudhaaf deemnutti ilaalla taanaan waan yaadamu miti. Nu har'a subsistency har'a nyaatanii ooluu nyaatanii buluudhaaf akka danda'u irraatti haa jalqabnudha kan nuti yaadaa jiru. Dura daabboo nama nyaachisuu biddeen guyyaatti nama nyaachisuu irraatti waan nu dandeessisu irraatti haa jalqabnudha. Yoo isa sanaan yaadna yoo ta'e immoo biliyoona 6 jechuun baay'ee guddaadha. Yoo ija sanaatiin laallate ija rakkina keenyaatiin yoo laallate biliyoona 6 jechuun relax goonee laallataanaan bajeta warshaa tokkooti. Bajeta warshaa tokkooti. Yoo immoo ija rakkina keenyaatiin laalla yoo taane immoo bajeta mootummaa naannoo tokkooti biliyoona 6 jechuun. Mootummaa naannoo tokko populationii miliyoona 5 miliyoona 6 7 qabu ittiin manage godhu sarviisii adda addaa ittiin kennu. Ji'a 6 keessatti hin danda'ama wanti hin danda'amne maaliif danda'ama? Opshinii biraa waan hin qabneedha filannoo biraa hin qabu waan ta'eef namni harka keenya irra jiru miliyoonotaan lakkaa'amu guyyaatti nyaatee oolee buluudhaaf rakkoo guddaa keessa jira waan ta'eef ji'a 6 miti guyyaa 6tu yeroo itti jalqabuu qabnudha hojiin kun. Sanaa olitti ani rakkoon naannoo keenya keessa jiru maaltu dirqisiise gara kanatti nu geessaa jira? Maaliif kana yaanneetu amma ariitiidhaan hojjechuu qabna? Iddoo qabnu irraatii waan qabnu isa kaan cufnee bajeta keenya as naannessine gara kanatti nu geessaa jira kan jedhu ilaaluun isa irratti walii galuun baay'ee barbaachisaadha.
dargaggoota kanneen hojiitti kan galchinu rakkoo nageenyatiif qofa jennee yaannee osoo hin taane dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti kan jedhan pirezidaanti Lammaan tarsiimoon keenya mataansaa humna oomishaa kanatti fayyadamnee diinagdeen biyyattiis ta'ee naannichaa akka guddatuuf ga'ee guddaa akka qabu hubachuun murteessaadha. Gaafiin dargaggootas gaafii sochii hawaasni nagdee fi siyaasaa keessatti walqixxummaan hirmaachuuti. Waa'ee hojii dhabaa naannoo Oromiyaa yoo haasofnu akka naannoo biraatti haasa'uu hin dandeenye. Ours is very serious. Keenya humnaa oli. Namni baratee dhufee hunduu qeetti galaa jira. Ol ba'ee federaalatti naannoo biraa deemee Finfinnee deemee hojjechuu hin dandeenye. Afaan hin danda'u. Hunduu deemee dhufee qeetti galee jira. Kan filannoo baay'ee qaba keenyan qabu tokkoof tokko duwwaadha. Carraa naannoon Oromiyaa kennuufii qofa kan inni qabu. Qaawwa naannoon Oromiyaa uumuu fi duwwaa keessa qaawwa sana keessa hulluuqee darbuudhaaf carraan inni qabu carraa biraan qabu. So namni dhufee baratee akka namaa barachuudhaaf baratee jira. Akka namaa xaaruudhaaf xaaree jira. Garuu wanni hin qabu. Amma namni abdii kutatee jira. Dargaggeessi abdii kutatee jira. Erga abdii kutatee booda waan inni godhuu danda'u agarree jira. Dubbii kana isa survival dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Namaaf akka nama dhuunfaatti nama hojii hin qabne. Nama abdii hin qabneetti yoo ilaalla ta'e dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Namni desperate ta'e abdii dhabee kana keessa jiraatu maal akka inni gochuu danda'u hundi keenya tilmaamuu danda'uu qabna. Pressuriin kun as biyya keessatti kan nu rakkisaa jiru qofa otoo hin ta'in daataa tokko finni asitti otoo mari'anne biyya Arabaatti deemuudhaaf biyya Awurooppaatti deemuudhaaf biyyoota ollaa kana keessa kan jiru rakkataa kan jiru guyyaatti etoo daataa sagadi finnee ilaalle guyyaatti ijoolleen galaanatti nammitee dhumaa jirtu irbaata bineensaa ta'aa jirtu daataa isaa suuraa isaa wajjiniin etoo walitti finnee ilaalleeti nuu jiini jaanutti xinnaata jennu etoo hin ta'in guyyaan jaa baay'ee guddaaf bal'aadha. Rakkoon kun gammoojjii Arabaa keessatti galaana irratti kan dhumaa jiru biyyoota ollaa keessatti refuge kaampii keessatti dararamaa kan jiru baay'eensaa ijoollee naannoo Oromiyaatti baatee jirtu baay'een isaanii. Inni dhaqee bineensaan nyaatamuudhaaf hin barbaadu jedhee riiskii kana fudhadhu jedhee immoo addanatti dhagaadhaan nu falmaa jira. Abidda qabatee ba'ee rasaasa fuulduratti addasaa kennee nu falmaa jira. So dubbii kana yoo ilaallu serious ta'uu isaa ilaalaa jirraayi. Amma yerootti nu relax goonee waggaan tokko nu ga'aayi waggaan jaa nu ga'aayi jennee itti dubbachuu dandeenyu irra jirraayi waan rakkoon nu harka jiru jennee yoo ilaallu. Ji'a jaa mitiitii rakkoo guyyaa jaa nu laachuu danda'u miti rakkoon nu harka jiru. Tasgabbeessuudhaaf maal godhu waan baay'ee haasa'aa jirra. Propagaandaadhaan nama dhaabuun hin danda'amu. Waa'ee jireenyaa irratti provoke nama gochuun hin danda'amu. Propagaandaadhaan garuu hamma jireenya isaa irratti ganama nyaatee ciree nyaatee laaqana argachuu hin dandeenyetti laaqana nyaatee irbaata argachuu hin dandeenyetti waan barbaanne itti dhangalaasne gurratti dhagahuu hin qabu. Jireenya waan ta'eef. Jireenya isaa waan nuyi dubbannu kan inni ittiin madaalu waan kiisa isaa keessa jiru ittiin madaala waan ta'eef. So dubbiin kun akka Oromiyaatti olaalis very critical, serious hojii kamii oliyyuu. Hojii kana yoo ilaallu hin hojjenna yoo jennu ija maaliin laallaa? Rakkoon akka hin dhalanne rakkoon nageenyaa akka hin dhalanne ammas dargaggeessi bahee akka hin jeeqne godhuudhaaf immoo maaliif? Isas ilaaluun barbaachisaa. Yoo ija sanaan laalla ta'e hojiin kun successful hin ta'u. Hojii zamachaati ta'a waan ta'eef. Maaliif zamachaa kan ta'u? Boru dargaggeessi bahee akka hin jeeqne waan sammuu keessatti qabannee hojjennuuf yoo ija sanaatiin taate successful hin ta'u. Hojii duulaadhaan hojii xinnaa hojjechuun shaakalsiisuun hin danda'amu. Garuu hojii dilee godhanii
hojjechuun hin danda'amu. Hojii kana yeroo hojjennu dargaggeessi kun akka inni hin jeeqne taasisuudhaaf etuu hin ta'in tokko inni jalqabaa akka namaatti hojjetee jiraachuu akka inni danda'u godhuufii qabna. Akka mootummaatti dirqama qabna waan ta'eef nyaatee jiraachuudhaaf. Lammaffaa istiraatiijii keenya mataasaa yoo ilaalle guddina jenna, misooma jenna, maal jenna, qonna industirii jenna, eenyu kan jijjiiru qabeenya keessaati. Qabeenyi inni guddaan capital natural resource maal duwwaatu hin ta'in human resource is very important. Isa gannee jirra, iddoo tokkotti keenyee jirra. Qonna keessatti qonni lafee dugdaa dinagdee biyya kanaati erga jenne qonni ariitiidhaan jijjiirama akka inni fiduuf humna oomishaadhaan qabamuutu irra jiraata. Humna oomishaa kana dinagdee keessatti gashine akka inni oomishuu danda'u gochuun nurra jiraata. Qonna kana qaamni takeover godhee itti fufsiisuu danda'u dhabamuudhaaf deemaa jira waan ta'eef kanaan duras mari'annee jirra. Qonni keenya baay'een qonnaan bulaan humna danda'uun hojjetaa jira, laffa'aa jira, jijjiiramas fidaa jira. Humni inni qabatee jiru labor forcein qonna keessa jiru kun akka kanatti itti fufsiisuu hin danda'u. Almost retire godhaa jira. Qonni jaarsaa harka jira waan ta'eef. Qonnaan bulaa umurii 50 60 harka jira waan ta'eef. Dargaggeessi humna qabu productivity double godhee wannoo godhuu danda'u immoo oomisha ala jira waan ta'eedha. Strategically yaanna yoo ta'e humna oomishaa kana gara oomishaatti giirgoonee gashuu danda'uun barbaachisaaf murteessaadha. Sanaaf immoo dargaggeessa humna qabu, humna duwwaa ta'an ta'in beekumsa qabu oomisha kanatti gashuun barbaachisaadha waan ta'eef dhimma jeequmsaa duwwaa miti. Inni lammaffaa waa'ee dhagaaf waa'ee maalii duwwaa ta'an ta'in gaaffii equity kaasaa jira. Isa political issue gaaffii equity kaasaa jira. Inni kaan lammii biyya kanaa ta'ee hojjetee hin jiraata, nyaatee oolee hin bulaa, jireenya gaarii qabaa, inni wayii tokko hin qabu. So gaaffii siyaasaadhaafis deebii siyaasaa laachuun dirqama. Yoo kana godhuu baanne jaallannes jibbines waan barbaanne hojjennes rakkoo kaleessa turre keessaa ba'uu hin dandeenye. Waan ta'eef rakkoon kun rakkoo guddaa hojii kam caalaayyuu hojii nuyi xiyyeeffannaa itti laannee dursa itti laannee hojjechuu qabnu. Kanaaf akka mootummaatti waa biraadhaaf ta'ee miti. Waan cufuu qabnu hundaa cufnee as galagashine asitti kan ramadaa jirru. Waan cufuu qabnu. Waan iddoo biraatti nu barbaachisneef miti. Hin barbaachisa. Hamma tokko garuu yeroo nu laachuu danda'a. Hamma tokko sadarkaa lammaffaatti kan laalamu ta'uu danda'a. Waan sadarkaa lammaffaatti ilaalamu lammaffaatti akka inni ilaalamu goone dhimma sadarkaa tokkoffaatti ilaalamuudhaaf immoo nu sadarkaa tokkoffaatti ilaallee xiyyeeffannaatti ilaannee hojjechuun barbaachisaadha. Hooggansa sadarkaan jirus dhimma kana deebii kennuu qaba. Bifa baratameen kan hojjetamu osoo hin taanee fi akkuma kanaan dura hanqina hooggansaatiin wanti gufuu ta'u jiraachuu hin qabu. Yoo hooggansi kutannoon hojjetee fi hooggane rakkoo kana keessaa ba'uu dandeenya. Hojiin investimentii carraa hojii hin uumne bu'aa hin qabu. Kan jedhan obbo Lammaan kana booda hundaa ol fayyadamummaa uummata keenyatu dursuu qaba. Dargaggeessi Oromoo biyya isaa keessatti hojjetee osoo jijjiiramuu danda'u hanqinaalee hooggansaan uumamaa jiranii fi carraa jirutti akka hin fayyadamne gufuuwwan godhan maquu qabu. Kun kutannoo fi of kennuu barbaada jedhan. Hojii dhabaadhaaf carraa uumuudhaaf kan nuti jalqabne amma miti. Waggoota 4, 5, 6, 7, 8 darban keessattis yaallee jira. Yaalamee jira hojii haaraa miti. Irratti hojjennee jira. Garuu kufee jira walii galatti ilaalle kufee jira. Hojiin imaataadhaan hojjenne bu'a qabeessa ta'an ija nama tokko nama lamaan magaalaa tokko godina tokko aanaa tokko yoo ilaalle successful kan ta'e baay'een hin jira jireenya namaa kan jijjiire. Rakkoo hojii dhabaa naannoo keenyaa walii wal qabsiisne ilaallu immoo hin deemne. Hamma nuti yaadne hin deemne hin hojjetamne. Rakkinoonni garaagaraa rakkinni faayinaansii, infiraastraaktcharii maal haa jiraatu iyyuu malee baay'eensaa maaliif fail godhe rakkoo faayinaansiitii ol.
rakkoo technical capacity dhabuuti ol rakkoo hoggansaatiin fail godhee jira. Namni nu ijaaraa turre hundi isaa nama hojii dhabeeru moo nama iddoo biizinasii profitable ta'e irratti fira keenya gashaa turre maal godhaa turre daldalaa gibira kaffaluu hin barbaanne laayisensii deebisee achi keessatti ijaaraa turre waan baay'ee haasa'uu dandeenya isa keessatti. Sababa kanaan nu jalaa fail godhee jira. Amma waan addaa uumuudhaaf itoo hin ta'in waan kaleessa hojjechaa turre garuu karaa adda ta'een haa hojjennu. Waanuma kaleessa hojjechaa turre dargaggeessuma hojii dhabe jennee kaleessa irratti hojjechuu jalqabne karaa adda ta'een haa hojjennu. Malee argannoo addaa miti har'a kan nuti fidaa jirru. Yoo akka kaleessaatti hojjennataan birrii miliyoona 100 200 kenninee akkasumatti akka inni deemu laaluu hin danda'ama ture. Garuu akka sanatti jijjiirama fiduun hin danda'amu. Akka mootummaatti biliyoona 6 murteessuu jechuun koomitimentii guddaadha. Riiskii baay'ee fudhanneeti murteessine. Riiskii baay'ee yoo itti hojjenne at least rakkoo hojii dhabaa kaleessa hojjenne caalaa harka 2 3 4 hiikuu dandeenya. Kan hundaa yoo hiikuu baanne hiikuu dandeenya. Baay'ee isaa. Yoo kana hiikuu baanne biliyoona 6 kanaaf rakkoo hojii dhabaa kan hiiku otoo hin ta'in hattootaaf carraa uumuus ta'uu danda'a. Riiskii kanas hin qabu. Qulqullummaa hooggansaati. Dubbii kana yommuu hojjennu qulqullummaadhaan hojjechuudhaaf koomitimantiidhaan kutannoo cimaadhaan hojjechuu nu gaafata waan ta'eef. Fakkeenyaaf nuyi naannoo kamii ol rakkoon hojii dhabaa nuuf siireesiidha yommuu jennu himaataan barnuu kanaan dura qaxaraa baanes baay'ee isaa fudhannee olaallee ragaa isaa hin qabaachuu baadhe baay'ee isaa namoota naannoo Oromiyaa miti iddoo biraatti namoota dhufanidha. Carraa jirtu shuma xinnaa kana keessattuu namni nuyi qaxaraas baane ijaaraas baane. Ammaan booda waan akkasii godhuun nurra hin jiraatu. Godhuun nurra hin jiraatu. Dura rakkoo mana keenya keessa jiru hiikkachuu qaba. Kan ijaarru keessattis investimentii naannoo Oromiyaa keessa jiru keessattis rakkoo hojii dhabaa Oromiyaa keessa jiru ijoollee Oromoo inni kutaanaan nuuf gatiin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf gatii nuun qabu nuuf. Akkuma nama kamii investimentii jennee odeessuu hypothesis odeessuu bira dabarre faayidaa isaa qabatamatti harka keenya keessatti hangan agarretti nuuf gatiin qabu. Investimentii 10,000 amma kana jira Oromiyaa keessa qonnaan bulaa Oromoodhaaf maal buuse? Hin fayyademu hin miidhe. Sanaani kan madaaluun qabu. Hundi keenya kan madaaluu qabu. Dinagdee mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti maal buuse? Dinagdee biyyaa keessatti maal buuse? Ulaagaa kanaan iddoo tokkotti hin hojjetu taanaa isnaataan investimentii miti naaf. Dinagdee mootummaa naannoo Oromiyaa keessattis buusuu haa dhabu, waan biyyaa keessattis buusuu haa dhabu. Uummata naannoo jiraatu sanaaf bu'aa hin fidu taanaan investimentii miti kun. Baay'ee isaa tokko lamaan itoo lakkoofnee kana keessaa waa tokko hin qabu. Akkasitti maaneej godhuu qabnaa nuti dinagdee keenya. Akkasitti waltajjii irra teenyee waan waraqaa irra jiru tiyoorii garagaraa finnee haayipooteesisii garagaraa finnee investimentiin akkasii garuu gadi bu'amee yommuu lakkaa'amu wayi tokko keessaa dhabamu. Goonee hojjechuun nurra jiraatan natti hin fakkaatu. Ammaan boodas investimentiin gara Oromiyaatti dhufa taanaan parameetiriin keenya investimentii nu itti madaalu number 1 local community jireenya isaa jijjiiruu dhabuu number 1 isa fayyaduu dhabuu dinagdee Oromiyaa keessatti hamma tokko contribute gochuu danda'u sharafa biyya alaa argamsiisuu gabaa biyya keessa tasgabbeessuu maalis haa ta'u biyya fayyaduu danda'u. Kanaani kan madaaluu qabnu nuti.
carraa hojii uumuutu irra jiraata. Investmentiin keenya yommuu jennu carraa hojii uumuun qonna keessaa baasee ani warshaan tokko zabanyaa 200 qaxara jedhee dhufa taanaan gatii nuun qabu kun. Hojjetaa humnaa 2000 qaxara jedhee dhufa taanaan gatii nuun qabu kun. Har'aaf daabboo kan argatu gochuu danda'a. Investmentiin carraa uumuu qaba yommuu jennu kana miti, kana qofa miti. Fakkeenyaaf real estate tokko dhufate, real estatein priority keenya miti har'a investmentii keessa. Real estate tokko dhufa yoo ta'e maayin investment abbaa real estate sanaaf investmentii. Oromiyaadhaaf garuu maayin real estate sana ijaaruudhaaf maal barbaada? Dhagaa barbaada. Abbaa real estate sana dirqama dhagaa baafachuu qaba. Dirqama ofiisaa cirracha baafachuu qaba. Dirqama ofiisaa blokkeetti oomishuu qaba. Yoo kana godhatee waa hundumaa ofitti hammatee godhatee carraa hojii nuun uumnee jechuudha. Nuuf investmentii miti kun. Investara kanaafi nuti gabaa keessa dhaabbanne baargeen yommuu goonu carraa hojii sii uumaa naan jedha taanaan 100% cirracha dhiyeessuudhaaf, 100% blokkeetti dhiyeessuudhaaf, 100% dhagaa dhiyeessuudhaaf waan biraas hoo jiraata. Kana keessaa ba'uu qaba. Kana nu gadhiisuu qaba. Warshaan simmintoo Oromiyaa keessa dhufu simmintoo oomishuudhaaf dhagaa barbaada yoo ta'e, biyyoo barbaada yoo ta'e, maal barbaada yoo ta'e 100% kana nu gadhiisee kana supply godhuu inputii garaagaraa supply godhuu qabdi. Ijoolleen hojii hin qabne. Yoo kana ta'e carraa hojii nu uumeera jechuun kanadha malee zabanyaa balbala irra kaa'uun carraa hojii nu uumee miti. Akka inni hin duune bara baraaf akka inni hin jiraanne mindattii gaafa argatu kan jiraatu, mindattii gaafa dhabu kan du'u. Kana miti investmentii. Ija kanaan laaluu danda'u nurra jiraata. Maaneej goona taanaan dinagdee naannoo Oromiyaa maaneej goona taanaan fuulii barree nu galee yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti maal nu miidha maal nu fayyada. Ija kanaan laallee maaneej godhuun dirqama keenya dhaabbanne. Wanti faashinii godhee inni kaan dubbatu hundi nuuf faashinii ta'uu dhiisuu mala. Waan namni dubbate hundaadhaaf duukaa dubbachuu qabna jedhee miti. Investment irratti immoo Oromiyaan because of its location, proximity carraa guddaa qabna biyya kana keessatti. Garuu managing gooneen ittiin fayyadamne, ittiin gargaaramne. Negatively irratti hojjennu. Negatively. Investment biyya kamii keessatti iyyuu industiriin tokko iddoo tokko yoo galu local community hin miidhu. Hin qacara duwwaa ta'in shareholderii godhee industirii sana wajjin hin guddatee duukaa ba'a. Keenya garuu paradox yoo dhufu qonnaan bulaachi jiru ajjeessa balleessa. Nuufis investmentiidha garuu maqaan isaa yoo dubban. Never akkasitti manage godhuu nurra hin jiraatu. Akkasitti balaa uummatatti gadi gadhiisuu harka keenya mallatteessinee odeessinee balaa rakkina uummatatti gadhiisuu hin qabnu.